Uummata Oromoo yeroo baay'ee imimmaan koo qabachuuf baay'ee yaalaa ture. Emotional ta'uu dhiisuu yaalaa ture. Dhaamsa tokko qofa dabarfachuu barbaada. Namni kun na ajjeesa. Akka inni na ajjeesus ni beeka. Qalbiin kiyyas akka inni na ajjeesu natti himeera. Innis na agarsiiseera yeroo baay'ee. Abdii kutadhee jiras. Garuu ammoo ilmaan kiyya jiraachuu barbaada. Ilmaan kiyya haadha sabbaas ta'e anatu guddiseera. Rakkoo keessa darbee ilmaan kiyya guddise anatu beeka. Abbootiin ilmaan kiyyaatis na gargaara. Ilmaan keessan isinii guddisee asiin isinii ga'eera. Gargaarsaanis ta'u gargaarsa dhabuus isiniifis jazaa oolee jira. Garuu du'uun barbaadu. Icciitii guddaa tokko kan uffadhe yoo du'ellee har'a himachuu barbaada. Namni kun nama ijoollummaa kiyyarraa siiriin na saqaayyaa ture. Jalaa badees biyya alaa seenus heerumees jiraachuu hin dandeenye nama waliin walii galee. Siqaay baay'ee keessa darbee jira. Nama na dhageeffatus hin argine. Nama rakkoo kiyya na hubatus hin argine. Garuu du'uun fedhu seerri Ameerikaa jira ka jedhan soba. Seerri hin jiru. Yoo namoonni na gargaartan jiraattan, yoo na gargaaruu fedhii qabaattan, boru yoo an du'e, ilmaan tanarraa yoo du'e, namni tokko akkanaaf gadduuf naa booyu hin barbaadu. Naa boottanis, naa gadditanis, ana deebisuu hin dandeettan. Yoo dhugaan gaddi kiyya, imimmaan kiyya, cabni kiyya, isin akka dhagamu taate, qaayinan jireenya kiyya daa'imummaa kiyyarraa ijoollummaa kiyyas dhabee gammachuu dhabee agadhaa jiraadha. Isin dhagamu taate obboleetti yoo qabaattan, haadha qabaattan, yoo haadha teessan, obboleetti teessan, ilmee teessan isin fakkaadhu taate, an du'aa jira osoo hin duune na dhaqqabaa, na gargaaraa. Namoonni isin balleessis yoo jiraadhe dhiifama naaf godha. An du'uun fedhu siqaay baay'ee keessa jira. Na gargaara osoo an hin duune. Na gargaara, Rabbiif jedhaa na gargaara. Ani looyera illee hin qabu. Inni looyera qaba. Sa'aatii kanatti wanta ijoolleen tiyya nyaattu hin qabu. Ameerikaa keessa jira garuu. Seerris na gargaaraa hin jiru. Inni looyera qaba. Ani hin qabu. Seerri homaa isa godhuu hin dandeenye. Namni kun nama sheexanaan bitamee jiraatu. Nama sheexanni isa bitee jiraatu. Seerrillee nama kana homaa hin godhu. Dhugaa isinitti hima. Seeraan ala jira. Akka siiriis na godhee na ajjeesuuf ta'us, akka siiriin isaa jireenya kiyyaa agadhaa daa'imummaa kiyyaa na bittinneesses qajeela natti himee jira. Akka yeroo gabaabaa keessa an du'us qajeela natti himee jira. Anamma ajjechaa isaa sheexana inni gabbaruu miti kana boochisu jiru. Garuu dhugaa kiyya namni argee, dhugaa kiyya adunyaan hundi bartee siqaay an jireenya daa'imummaa kiyyaa keessa jiru. Kamaatiin kiyya sin beekne kanaan hubanne. Kana adunyaan na dhageette yoo boqadhellee natti hin dhaga'amu.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mata Oromoo akkam jirtan naga keessanii warroonni maxxansa kiyya argitanii baay'ee burjaajaa turtanii maaltu siggale maal taatee naan jedhaa gara keessaatiin nagaafachaa turtanii kopha kophaadhaan deebisuu hin danda'u walumaa gala gaggabaabsee waan ta'ame isinitti himaa sun tokko lammaffaa immoo namoonni viidiyoo kana argan waa irraa baratan jedhee waan yaaduufis silaa namni icciitii mana ofiinuma dhoffata garuu narra darbee waggoota hedduuf waan irratti adeemamaa ture sagalees barbaada namoota viidiyoo kana argitanii na keessan qunnamtanii na gargaaruuf na gargaartanis dandeettanis yoo jiraattan gara keessaatiin na dubbisaa taateen kuni Itoophiyaatti ta'ame waggaa 7 dura biyya deemee an Ameerikaa jiraadha abbaa manaa wal fuune bakki isaa Shaashmanneedha naannoo Abboostoo jechuudha anis achuma guddadhee dhaloonni kiyya naannoo biraas ta'u achuma ollama san naannoo Kofaleeti maaltu ta'ame yeroo nama kanaan wal fuunu mana shari'aa irratti kaarimeetirii 500 lafa sii kenneera maariif ka jedhu nama sadii raggaasisee mana shari'aa irratti na mallatteessee ergasiin yeroo sanin mana bituuf yaalaa ture mana maaliif bittaa kunoo lafti kan keetii irratti ijaarii naan jedhee lafa maqaa isaatiin jiru maqaa kiyyattii jiru hin jijjiirin jechuudha mana viillaa guddaa na ijaarsisee jechuudha ergasii agas dhufe qarshiitti ergaa ture jechuudha taansee achuma birattis lafti biraa kaarimeetirii 300 lafti kun nu darbuun qabu mana irratti ijaarree kireessinaa lafa kanas bituu qabna jedhee akkasina bichisiisee jechuudha ammootu katti soofame akkam seetan inni warqaa koppii paaspoortii ta'ee suuraa ta'ee maalii ergii maqaa kan keetitti deebisaa waan hundaa jedhee yeroo kana ergu warqaa soobaa hojjisiisee chaappaan dhoofsisee suuraan kiyya irra jiru viidiyoon agarsiisaa ture jechuudha akkuma maqaa kiyya qabeenya kiyya deebisee godhee jechuudha ergasii innis waggaa tokko booda prosesii fixee fiitiin biyya kana dhufe yeroo dhufu meetii wanti qabeenya kiyya agarsiisu jedhee gaafadheeni achuma dhiisee maal sii godharee warqannachi jira naan jedha yeroo hundaa ergasii waggaa 2 dura biyya deemuuf kaayamanii maaliif na dhiistee deemta ijoollee waliin wajji deemna jedheen jennaan haadha kiyya dhibamaa deemuu qabaadha gaafadhee fanaan jedhee garuu inni dhimmi deemaaruuf kabraa ture ergasiin deemee erga deemee ammoo qabeenya kana dura maqaa kiyyatti hin jijjiirree mitire maqaa obboleeyyan isaatiin itti gaafatamummaa guutuu kenneef akka gurguruu danda'an akka waan barbaadan godhuu danda'an itti gaafatamummaa guutuu kenneef jechuudha kun ammoo seera biyya kamiitittu yakka jechuudha yakka guddaadha seeraan isaan gaafachiisa jechuudha kun ergasii waliigalteen waan hin jirreef nuti saddaba'uu murteessinee warqaa fuudhaaf heerumaa jechuun wal hiikaa kana guutee ani qabeenya jirullee itti guutee asittillee mana maqaa kiyyaan biteetu jira innis kana irrattis waan na gargaaree hin jiru gahee takka hin fudhanne ani hawwan waan jiru hundaa achirra guutee guyyaa mana murtii dhihaannu qabeenya tokkoyyuu akka maqaa kiyyaanis ta'e isaatiinis biyya akka hin jirre waa akka ta'e manuma kana kas jiruyyuu narraa qoodamuu fi gaafata jechuudha mana murtii anamma dhimmuma warqata kana bichaa manxassee qofata hasaara malee wanta baay'ee wanta deemamaaru jira san hin dubbadhu እና ergasii booda ani dhiyoo kana baree jechuudha akkitti baree inni waa akka ta'e qabeenya tokkoyyuu hin qabnu achi jedhee waa akka ta'e mana murtiititti achaanis warqata kana qabeenyota jiru sakattaasisee yeroo baasu qabeenyi hundinuu maqaa isaatiin akka ture amma immoo itti gaafatamummaa akka obboleeyyan isaatii kenne agarsiisaa jechuudha akkuma asirratti argitan san manxasa irratti kanaaf akka seera naannootti dhaladhee aadaa Arsiititti gostis waliin bahee qabeenyi kiyya akka kennamu gaafatanii jiranii wanti isaan naa kennisiisanis hin jiru dubbatameera dubbiin wanta baay'ee ta'u deemameera so maal jechuu barbaada ammas namoota na hatanis akka viidiyoo kana yeroo gabaabaa keessatti akka argan akka na hordofan waan beekuuf isaaniifis dhaamsa qaba warroota jaarsolee gosa lamaaniitiifuu gosa kiyya gosa guddaa saymannaa irraa dhaladhee innis gosa guddoo Arsii
naannoo Shaashmannee jirtu Madarshoorraa dhalatee. Namoonni kunniinis viidiyoo kana ni arganii hin beekaa akka arganis jechuudha. Tokkoffaa maal jechuu barbaada? Duraan dursee haadhaaf abbaa manaa kiyyaa wal dhabne kana jaalalaaf kabajaa isaaniif qabu asiin ibsadhaa jechuudha. Yeroo kamuu isin jaaladhaa, isin kabajaa, borullee isin jaaladhaa, isin kabajaa, ilmoo yookiin dhiiga keessan harkaa qabaa. Maaliifuu qabaadhee baadheellee yeroo hundaa kabajaa sinnaa qabdaniif, jaalala sinnaa qabdaniif jecha isin jaaladhaa, isin kabajaa jedhaanii. Isaanis akka qabeenyi kun kiyya ta'ee jaarsummaa irratti akka dubbattanii qabeenyi kiyya akkanaa kennamuu akka dubbattan dhagahee jira. Galatoomaa isiniin jedha. Hanni nama kamiitu an dubartiidha. Laffa'ee maal jedhee asiin barataa, asiin dalagaa, asiin ilmaan guddisaa fidee jira. Namni taa'eetiin mallaqa fiduu hin jiru. Biyya kana erga dhufee baay'ee xaareera. Ijoollummaatti heerumee ilmaan godhachuu jalqabee barumsa kiyya takkaayyuu hin dhaabne. Digirii 2 haga fudhadhee 3ffaa fudhachuu jirutti yuunivarsiitii deema. Baay'ee tattaaffii guddaa godhaa tureef jijjiiruuf jechuudha. Namootas gargaaraa, namoota rakkataa baay'ees gargaaraa. Namoonni hedduun na beekanii uf dhaaduuf yookiin waan biraatiif osoo hin taane ani nama ofii kiyya qofa nyaadhee buluu miti jechuu barbaada. Responsibilitii uummata hiyyeessa baay'ee harkaa qaba. Yeroo nyaadhee quufuyyuu natti dhaga'ama jechuu barbaadeetu uummanni beelaan baay'een waan biyya san keessa rakkatuuf jechuudha. Kanaaf du'aayilee baay'ee qaba. Rabbitti ni amanaa, du'aayittis ni amanaa. Guyyaa tokko rakkina kiyya rabbi akkanaaf furus abdii qaba yeroodhaaf malee. Kanatti aansee maal jedhuu barbaade? Even obboleeyyan isaa kana ka isaan wal taataniitiin qabeenya kiyya fudhachuuf tattaaffii gootanii waan hunda jijjiirtanis kabajaa isinii qaba. Homaa miti isinis boru uummata dargaggeeyyiidha. Uummata bakka wayii ga'uuf deemu. Gidee waan namni bakka guddaa ga'uuf deemu wayii bakka wayii imala wayiitti deemu waan akkanaa dalaguun gaarii miti. Maal jechuu fedheetii itti aansee walumaa galatti warqanni almanxasse waan akkanaa ilaalchiseetii isiniin jechuu barbaade. Nama amanuun baay'ee ulfaata yeroo ammaa. Namatti amantee itti of kennuun baay'ee ulfaata. Argitee namni osuma asiinsi waliin nyaatu asiinsi nyaata. Maatii isaas obboleeyyan isaa kanas gargaaraa ture. Waan akkanaan irratti hojjetan jedheetiin yaadeen turre. Kanaafuu gabaabumatti maal jechuu fi dhaamsaan dabarfadhu yoo jiraate uummanni maatiin isaas gosti kiyyas viidiyoo kana ni arganii uummanni biyya jiru. Qabeenya kiyya jechuudha. Namni suuta dubbateefis gootummaan dhabu, lallabee iyyeefis dhugaan dhabu yookiin dhugaan argatu. Qabeenyi kiyya jijjiiramuu miti, gurguramuu miti. Qabeenya kiyya irra simbirsareen yeroo dabarte itti gaafatamummaa waan ta'amuuf itti gaafatamummaa gosti kiyyas ta'anis hin fudhannu. Kanaafuu qabeenya kiyya naa kennisiisaa yoo danda'ame. Waan kennamaarullee natti hin fakkaatu. Warroonni seeraa, warroonni sagalee naa ta'uu barbaadan, warroonni miidhamni kiyya isin dhagahame keessaan naqunnamaati. Yaadallee garagaraallee warri qabdan mee keessaan naqunnamaa isiniin jechuu barbaada.